askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Ashama harkafuuni nageenyi kan koo kan jaalaa kan kabajaa bakka jirtanitti isiniif habaayatu obboleeyyiin kee jaalatamoo fi kabajamoo hordoftoota boonee entertainment uummata jaalalaa warri keessaa warreen warreen afaan koo dhageessan cufti keessan iyyuu akkam jirtu nagaa keessan an obboleettiin keessan boonee entertainment nagaa kooti kirannu waaqayyo faatu isinallee baga nagaa taatanii guyyaa fi saatii kana geessanii yoo yaasiniin jeetiin jira baga nagaa nuftanii baga viidiyoo biraatiin deebinee wal arginii baga guyyaa har'aallee keenyeen hundumti keenyayyuu warreen guyyaa irraa kana osoo arguu barbaadanii warreen dhukkubaanis beelaanis warroonni haala hin beekamneen biyya lafaa kanarraa godaanan hundaaf fuula waaqayyoo isaanitti haa tolu jaalata qulqulluu isaan dhaalchisu jechaan nuti warra biyya lafaa irratti hafee warra jaalala hin qabne warra tokkummaa hin qabne warra laphee walii yaadu warra laphee walii cabuu hin qabne kana waaqayyoo laphee keenya laphee jabaatee waaqayyoo sammuu keenya sammuu badee waaqayyoon jaalala gidduu keenyaa badee kana jaalala gidduu keenyatti deebisee nu hunda keenya tokko nu taasisee amantii keenyas isaa garasiif garnaa wal nyaachaa jiran waaqayyoon wanta kana hundumaayyuu akkama jiranittis ta'e akkama jiraachuu jiraniin alattis waaqayyo formaata kennee waaqayyo araara buusee jaalaaf tokkummaan nu hunda keenya biyya keenya nu haa yaadatu. Uummanni osoo hin yaadiin uumaa jiru uummanni osoo yaadiin buqqaa jiru uummanni osoo hin yaadiin lubbuun isaa akka hin taanetti tuqee isaarra jiru osoo mana isaarra jiru osoo biyya isaarra jiru osoo lafa isaarra jiru uummanni akka hin taanetti darbaa jiru kana waaqayyoon isaan haa yaadatu. Nama qeerratti nama balleessu nama mana ofiirratti nama balleessu nama wanta waaqayyo ittiin nama uume eenyummaa ofii nama booressu nama afaan ofii afaan ittiin alatan afaan ofii afaan dubbatan nama daangaa namatti ta'u nama dhibee namatti ta'u waaqayyo kana hunda nuuf haa laaffisu jechuun kadhata koo yeroo hundaati har'a mata duree biraatiin mata duree gabaabduu yookaan daqiiqaa muraasa nutti fudhannee anillee jaarri mana jira waan ta'eef yaada xiqqoo dhaamsa na keessa jiru yeroo hunda sammuu kiyya keessa illee deddeebi'u waliin akka haasofnu fedhaa jechuudha. Gamanumaan as keessatti yoo jechi kiyya kan isin mufachiisu ta'ee fi yoon kan dogoggoru ta'ee koomentiitiin na sirreessuu dandeessanii ani obboleettii keessanii ani mucaa gorfamtee deebi'uu dandeessu ani nama isin dhageessu ani intala Oromoo intala afaan keessan dubbattu waan ta'eef badii kiyya kamiyyuu koomentiin booksii yoo na himtan na sirradha na deebi'a jechuudha. Ammallee warri maatii keenya hin taane maatii keenya ta'an dhaamsa keenya yeroo hundaati akkuma kanallee yaada keessan koomentiin booksii nuuf kaa'uun ammallee inda gatina jechuun afirraa keenya yeroo hundaati irra deebiitii maqaa nagaa nuftanii nuraasiniin jedheen jira. Tole gara mata duree kiyyatti gaafan deebi'u har'a dhimma shamarranii qofaarra haasa'uun barbaada. Dhimma shamarranii gaafan jedhu nuyi waa'een keenya gaarummaan keenyas badiin keenyas otoo barraa'ee kitaaba maxxansaa jechuudha. Waa'een keenya otoo barraa'ee kitaaba maxxansa kitaabni maxxanfameyyuu kitaabni sun waan fixu natti hin fakkaatu jechuudha. Isinii galee har'a gaarummaan keenya akkuma jirutti ta'e gaarummaan keenya namni kamuu beeka badii keenyas beekamaadha jechuudha. Har'aan garuu waan naasa'u gaarummaan keenya inni gaariidha waan ta'eef ofiisaatu gaarii waan ta'eef gaarummaan sun ofiisaatu gaarii waan ta'eef fakkeenyaaf gammachuu fi gadda gaafa wal bira qabne nama gaddaa irra jiru moo nama gammachuu irra jiru irratti yeroo keessan dabarsuu barbaaddu isin nama gadda irra jirutti sababiin isaatu gammachuun ofiisaatu gammachuu waan ta'eef jechuudha. Gammachuun ofiisaatu gammachuu waan ta'eef nama isaa barbaadu namas barbaadu haa baatu gammachuun gammachuudha. Garuu gaddi suni yeroo sanaaf gadda sana nama dagachiisuuf gadda sana namarraa qooddachuuf nama gadda sana irra jiru jajjabeessuu fi nama gadda irra jiru sanaaf bakka laattan yookaan dursa iddoo kennatan jechuudha. Kanaaf iyyuu gaarummaan akkuma jirutti ofiisaatu gaarii waan ta'eef isa sana kan leena ala jambi yookaan immoo isa sana of cinaa keenyeeti kan nuti raasufnu badii keenya jechuudha. Badii keenya immoo badii nuti yeroo baay'ee badii gaafa jennu gara sagaagalummaa gara maalii sanatti hin geessinaa jechuudha. Isaan asitti koo badii baay'ee qabna nuti. Isaan asitti dogoggora baay'eetu jira. Isaan asitti wanti nuti sirreessinu waa baay'eetu jira jechuudha. Innis nuti yeroo baay'ee walii keenyaaf bakka hin laannu. Nuti shamarran walii keenyaaf yoo wal xiqqeessuu malee yoo maqaa walirra kaa'uu malee yoo wal hamachuu malee yoo guddina walii jibbuu malee yoo wal madeessuu wal arrabsuu akkuma kanallee yoo kabaja walii dhabuu ta'e malee jechuudha. Nuti walii keenya bakka waliif hin laannu karaa kamuu
nama tokko nama lama miti ani nama dhuunfaarra yeroo kamiyyuu haasa'uu hin fedhu gara fuulduraatti illee akka nama dhuunfaarra haasa'uu rabbina hin taasisin jechuudha amma kanan jechaa jiru shamarran jechaan jira malee ani nama dhuunfaarra nama kamirraayyuu haasa'uu hin fedhullee haasa'ullee kanaaf maal sinii jechuu barbaade nuti yeroo baay'ee bakka kan nuti ilaannu ijoollee dhiiraaf kun beekamaadha ijoollee dhiiraaf bakka kan laanna kan jedhu immoo ammas kallattiidhumaan bakka sanatti hin geessina bakka kamii bakka imma walitti kontaaktii dubartii tokkoo fi dhiira tokkoo gama jaalala sanaa yookaan immoo gama abbaa warrummaa isa jedhan sana yookaan immoo isa walitti dhufeenya jireenya mataa ofii jiraachuus ta'ee jireenya yeroo waliin jiraatan sanan beektaniimi kun anaaf isiniif haaraa miti jechuun walumaan beena walumaan nageenya kan wal fuudhus kan wal fuunes inuma jiraa jechuudha soo sana jechuun jiru nuti yeroo baay'ee bakka kan nuti ilaannu kabaja kan nuti kennuu fi ijoollee dhiiraafi walii keenyaaf kabaja laachuurra walii keenyaaf wal gorfachuurra walii keenyaaf wal akeekkachiisuurra walii keenyaaf waliif gammaduurra walii keenyaaf badii keenya ati kana balleessite jennee yaada walitti himne wal amansiisuurra nuti yeroo baay'ee kan nuti irratti xiyyeeffannu walii keenya irratti jechuudha akka kamitti wal madeessuutiin wal jaallachuu dhabuutiin obboleeyyiin kiyya na of kolchaa jaratu mana jira waan ta'eef viidiyoon kiyya gargar jechuun saawwaniin oolle soo kanaafi nuti yeroo hundumaa walii keenyaaf bakka hin laannu dhugaa rabbi tokkicha walii keenyaaf waliif hin obsinu waliif hin dabarfannu dogoggorri kiyya maali jennee illee dogoggora ofiillee hin ilaallu inni maal natti balleesse yookaan immoo akkuma amma saniif jedhe nuti dhiiraaf bakka kennuu malee dhiira jalaa callisuu malee walii keenya jalaa wal jalaa callisuu inumaa kennaa akkasii maaliif akka hin qabne rabbiif waan yeroo hunda gaafina ta'a jechuudha har'aa miti duriiyyuu jechuudha isinii galee kun maaliif barbaachiseedha kun maaliif barbaachise maaliif waliif hin dabarfannu maaliif waliif hin dhiyeessu maaliif walii hin jaallannu maaliif nuti shamarran yoo walii gallee waan nuti hin goone hin jiru sababiin isaatu shamarran waan taanee fi wanti isheen qabdu hundi yaada isheen qabdu ani qabaachuu baadhullee yookaan yaada ani qabdu nama biraa qabaachuu baannullee nuti maqaaf shamarran maqaan keenya tokko maqaa fi maqaan haraqee fi maqaan durbaa tokko jedhama isinii galee fakkeenyaa fi haraqeen haa addaatus haraqee addaatu yeroo siin jiru haraqee daalacha isa jedhan sana jechuudha haraqeen haa addaatus haa bareedus haraqee gaarii haa ta'us gaarii ta'uu isaa baatu haraqeen maqaan tokko qabaachuudha nullee shamarranii badduus yoo taane gaariis yoo taane bakka guddaas yoo geenye bakka xinnaas yoo geenye shamarranuma jedhamna jechuudha shamarran waan jedhamneef miti isa balleesse duukaa isa hin balleessine duukaa shamarran biyya alaa yookaan shamarran biyya arabaa kan nuti jedhamnuu fi shamarran waan taaneef maqaan keenya iddoo tokkotti waamamaa jechuudha amma imma biyya arabaa fi imma biyya alaa sanarra qaaquu jiru imma inni irratti jiru yookaan immoo yaada ani irra jiru kan walii keenyaati nuti shamarran maaf bakka waliif hin laannuudha maaf waliin kabajnuudha maaf waliif hin obsinuudha maaf waliif hin dabarfannuudha maaf wal hammeessuutti wal hadheessuutti ammallee viidiyoon kiyya addaa jiru isaa waan oollee kanaaf obboleeyyiin kiyya yaadni kiyya yoo bakka tokko taa'ee iddoo tokko taa'ee yookaan waraabiini yaadni kiyya yeroo jarri mana banan waan natti fakkaatuuf na of kolchaa kanaaf jennaani dhugaa dubbachuu fi wal haa kabajnu wal haa jaallannu yoo nuti bakka walii laannee dhiirti sunillee bakka nuuf laataa yoo nuti wal kabajne yoo nuti wal akeekkanne yoo nuti wal jaallanne yoo nuti wal sirreessine yoo nuti wal gorsine dhiirti sunillee bakka nuuf kennaa jechuudha kanaaf nuti shamarran maqaa walitti qabna obboleeyyan anis haadhan taatis haadha taata kaan immoo haadha ta'ee jira haati keenya akkoon keenya akaakileen keenya shamarranuma akka keenya garuu sadarkaa isaatiin dhaqanii haadha ta'anii akkoo ta'anii akaakilee ta'anii isaa ol ta'anii jechuudha kanaaf nu hundi keenya iddoo sana numa geenya shamarran waan taaneef waan shamarran argitu kamuu hunuma argina akkuma isaatti carraan keenya tokko haa ta'uu baatuyyuu malee carraan keenya walaa caaluyyuu malee carraan keenya kaan ol kaan gadi haa ta'uyyuu malee riskiin keenya walii adda haa ta'uyyuu malee kennaan keenya walii adda haa ta'uyyuu malee nuti shamarran waan shamarran argatte kamiyyuu waan shamarran gootu kamiyyuu haa xiqqaatuuti hanga fayyaa qabaannetti hanga sammuu qabaannetti hanga eenyummaan keenya shamarran ta'etti hanga qaama shamarranii guutuu qabnutti hanga eenyummaan shamarranii nurra jirutti waan shamarran gootu sana hunda waan isheen nurra jirtu raawwatte hunda nullee raawwannaa jechuudha isinii galee warri nu gadiillee akkuma kana jechuudha
qooda shamarran qabdu hundi keenya walitti qabna. Kanaafiyyuuti nutu qaaman tokko nutu yaadaan tokko ta'uu habaatu iyyuu malee nutu maqaa tokko qaba waan ta'eefi maaf waliin jaallanne maaf waliin kabanye maaf waliif hin ifne nuti shamarran maaf waliif hin ifne maaf yeroo baay'ee wal madeessuutti maaf yeroo baay'ee wal loluutti maaf yeroo baay'ee jecha hin taane waliif fayyadamuutti maaf yeroo baay'ee wal xiqqeessuutti maaf yeroo baay'ee wal hamachuutti gama YouTube kana qofaatiin jechaa jiru amma YouTube irra qaaqaan jiru warri YouTube irratti wal barree warri ganaa wal barruus ta'ee sana qofaarra qaaqaan jiru akkuma walii jalaatti shamarranumaan jechaa jiran booddee namoonni tokko wanta dhimma nama dhuunfaa waan haasa'u wayii tokko akka isinitti hin fakkaanne dhugaa rabbiitti dhimma nama dhuunfaa isaan jiru wantoota gama miidiyaa kamiitiin iyyuu ta'e gama keessootiin illee gama anaan qunnamiitiin illee gama wantoota adda addaa waa'ee shamarranii waanan baay'ee kanaan dura irratti illee yaada kiyya ofii kiyyatti waan ofitti gungumuufan nuti yeroo baay'ee maalumaaf walirratti xiyyeeffannaadha. Nuti yeroo baay'ee fakkeenya hiriyyumti jechuudha. Hiriyyumti isheen hiriyyaa kootii, icciitii kootii, isheen qaama kootii jettee walitti dhiyaattu mataa ishee jechuudha. Yeroo achi galagaltu kan biraati. Duuba isheetii kan biraati jechuudha. Asiitii bifni ishee kana fakkaatti waan isheen kun jettu jetti waan isheen kun yaaddi ishee kana hojii wal jabeessiti garuu iddoo biraatti yaadni ishee waa waraati jechuudha. Garuu asiitii yaadaan ishee kana fakkaatti kuni maaliif ta'aadha? Ani kanarraa qaaqaan jiru yookaan immoo kanarraa qofa miti kan haasa'u jiru jechuudha. Akkuma walii galaatti nuti shamarran yeroo baay'ee maaliif wal madeessinaadha yaadni kiyya jechuudha. Maal wal goone maal walitti jechuun nuti waan amnes hin qabnu nuti akka shamarraniitti waan nuti dhabne qabna waan amne hin qabnu waan waliin amnes hin qabnu nuti waan waliin amne yoo dhabne akka oromummaatti yoo ta'e waan oromoon beekamu waliin amne jira waan oromoon argatus waliin argachuutti jira isa sanaa miti kana jechuu jiru akka shamarraniitti nuti waan waliin amne qabna waan walirraa amne malee waan walirraa dhabne malee waan waliin amne hin qabnu nuti shamarran jechuudha. Garuu waan walirraa dhabne jaalala waliif yaaduu wal kabajuu dhabuu yoo jiraate wal tuffachuu yoo jiraate wal xiqqeessuu yoo jiraate walirratti ka'uu walirratti dubbachuu gama kamiitiin iyyuu jechuudha. Isin egalee nuti Oromoon fakkeenyaaf waan waliin dhabe malee waan irratti wal dhabe hin qabu. Isin egalee nuyi akka shamarraniitti waan waliin dhabne hin qabnu waan walirraa dhabne malee akka dhuunfaatti waan walirraa dhabne malee waan walii dhabne gonkumaa hin qabnu waan waliin dhabne yoo kan jira jettan koomentii inboksiitiin naa kaa'uu dandeessanii jechuudha akkan baruuf. Garuu waan walirraa dhabne baay'eetu jira. Jaalala waliin hin qabnu kabaja waliin hin qabnu wal dhaggeeffachuu hin qabnu waliif dabarfachuu hin qabnu yoo tokko jette tokkos tokko jetti yoo isheen kun lama jette isheen sun immoo sadii jetti jechuudha dabaltee. Yoo isheen kun jecha lafaa dubbatte isheen sun immoo jecha badaa dubbatte jechuudha. Aniin kun amma fakkeenyaaf kaayyoon yookaan kaayyoof uftee waan barbaadde badii kiyya yoo isheen kanaan jettu taate ani ammoo obboleettii kana jalaa callisuu dhiisee obboleettii kana dhaggeeffachuu dhiisee isa isheen jette olitti ittiin jaa jechuudha. Kana jechuun nuti walii keenya waliif obsuu hin qabnu. Amala walii obsuu, amala wal danda'uu, amala wal gufachiisuu malee jechuudha. Kun maaliif ta'ee amala kana maaf hin dhiisne nuti yeroo dhufaa darbaa akkuma kana walirratti ka'uu wal tuffachuu wal arrabsuu arrabni keenya lafeen qabume lafeen qabu arrabni. Isin egalee ammoo ta'u fakkeenyaaf arrabni keenya lafee qabaatee kanatti socho'ee seeraan naaf hin haasa'u jechuudha. Lafee waan ta'eef hin jabaata. Garuu akka lafeen qabne sanaa miti arrabni kun jechuudha. Lafee cabsa. Arrabni lafee cabsa. Kun makmaaksa Oromoo irra jira. Arrabni lafeen qabu garuu lafee cabsaa kan jiru makmaaksa Oromoo irrallee hin jira jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya nutu haadha ta'a. Nutu ilmoollee horataa. Nutu waan hundumaa nutullee akkatti mana bulfatan nutu beekaa. Nutullee walii keenyaaf kabaja haadhamnu iyyuu malee nutullee kabaja namaa qabaa. Kanaaf iyyuu nuyi walii keenya wal haa jaallannu, walii keenya bakka walii haa qabaannu, walii keenya haa xiqqaatu bakka haa xiqqaatu yaada xiqqoo yaada bareedu walii haa qabaannu, sappoortii wal haa goonu kallattii kamiin iyyuu anama dhimma YouTube irra qaaquu hin jiru.
dhimmi yuutuubii jechuun chaansii dhufiiti yookaan immoo carraa dhufiiti. Yoo ta'een ta'a yoo ta'uu baateen afaatti obboleettiin kiyya tokko. Kanaaf obboleeyyiin kiyya yaada kiyya nan gabaabsaa jirti nama deddeebi'aa jirti waan ta'eef walumaa galatti waliif bakka haa qabaannu, walaa jaallannu, walaa kabajnu. Dhugaa rabbii walaa ijaarru akka walitti siqnuttis ta'e akka walirraa fagootti wal haa kabajnu, bakka walii haalaan nuti jechuudha. Yoo nuti bakka walii laanne dhiira sanatu isa nuti isa kabajnu sana isa nuti bakka laannuufi sana isa nuti yaada isaa eegnu sana isatu bakka nuuf laata nu shamarran bakka bu'ee illaa nuti akka shamarraniitti walaa kabajnu walaa jaalannu jechuun dhaamsa kooti. Viidiyoon har'a gabaabaadha. Walumaa galatti yeroo biraa deebinee waliin haasa'uu ni dandeenya. Hanga viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti hundi keessaniyyuu nagaan naaf turaa. Isin hundi keessanuu jaalatamtoota. Askumni lagaa ya dhufe wallakka sakkumaan dhufe tan ijaan sin argaa. Askumni lagaa ya dhufe wallakka sakkumaan dhufe tan ijaan sin argaa.